qaba. Amma baane egaa mana jirraa garuu Jawaar faan hin baane isaan eegu jirra. Isin jaamuu jalqaba isaan baane jennee itti yaadne keenya. Naammoo amma isaan ni ba'anii konkolaataan isa dhaqee jira xiqqoo baay'ina namaatiifi. Baay'ina namaatiif ni jira ammaan tana ba'uu jiranii. Jalqaba egaa uummatuma galateeffatu barbaadna. Rabbii gaditti uummata Oromoo galateeffatu barbaadna. Galata Rabbii galfannaa sammuutti aanee uummata galata galfannaa. Miirri uummata naannoo sanitti argame maal fakkaata ture yoo baatan Shamsaddiin? Dhugaa akkaataan itti baane baay'ee nama ajaa'iba. Uummannis wanni takka wanni beekan hin jiru. Nutis ni baatanii malee ni baatanii kan hin jaan torbee lama dabree jira. Har'a baatan boruu baatan har'a baatan boruu baatan hin jaan malee yeroo akkanaa baatan hin jenne galgala eega walgalle lakkaa'amne eega walgalle booda ba'an hin jaani. Ulaa bananiiti. Hin amanne ture sapiraayis taane nam tokko namanne. San booda ijoollee eegdota Jawaarii hojjetaa jiru waana. Ani amanii ulaa qollofanii maqaa ijoollee as jirtu barreessinaan jaanii maqaa ijoollee barreesse. Ol deebii maqaa ijoollee barreessitee gabbaasinaan jaanii ijoolleetti himee gabbaane. Dura Jawaar faa harkuu qabna inni ka Jawaar faatis haala mijjeessanii dhaayinee. Bakka isaanii wajjin ijoollee meeshaa qabadhaan hunjaanii nu baasanii ala turree mooraa keessa jechuu eega manaa baanee san booda waayitaa kajaanii ni jira zoonii biraa jechuu abboo Isibaat faayis nu wajji baasanii. Warra sadii irraayis warra himata Iskandar Naggaa jala jiru warra dubartootaa nu biratti hidhaa jiran zoonii shanii. Isaanis baasanii san booda abboo Isibaat faa dura baasanii itti aanee warra Iskandar Naggaa baasan baasanii san booda nu baasanii hogguu baanu immoo uummanni eessaa akka dhagee hin beenu uummanni baay'een dhufee qaalittii fuula dura dhaabbataa ture. Na akkaataan uummanni itti bu'u akka haala lafaan dhahaa ture akka malee bakka nutis gammannee miira akka tokko seennee. San booda baasni kanuma poolisii nu fuudhee ka waraanaa ka mooraa jechuu nu fuudhee bakka nuti barbaannu nu geesse boolee bulbula. Nama mana maatii Jawaar ijoolleen eegdotaa buutee anis achitti dhufanii maatiin hiyya mana fuudhanii amma maatii wajjin jira. Mee eenyufaatu bahee eenyufaatu hafe Shamsaddiin eenyufaatu bahee namoonni bahan hagamii lakkoofsaan ka bahan eenyufaatu hafe? Maqaa namoota beekamoo. Maqaa namootuma yaadattu warra bahan keessa. Irratti qabee aanaa Shamsuu Taatu. Itti aanee Guutuu Mul'isaa. Amaan Qaalluu. Alamaayyoo Galataa. Mallasa Dirribsaa. Okay. Warra eegdotaa immoo Bashiir Hussein. Taamiraat Hussein. Sabbooqaa Qaaqoo. Kennee Gurmeechaa. Daawit Abdataa. Boggaalaa Dirribsaa. Okay, ijoollee ta'an keessaa kan nambisee Mastoo Arrittamaa bakka kana jechuun nama 13 baanee. Waayitaa kajaamu jira achi immoo Dajanee Xaafaa fi Arafaat Abubakar Tochifee waliigala nama 15 nuti. Warri himata Jawaar jala jirru immoo nama 20 waliigala. Nama 20 jedhame san keessaa 15 baanee jirra. Shanan Jawaar biratti namni hafe nama 2 Guutuu Boonaa fi Boonaa Tibileetii fi Geetuu hafe. Saajjiin Geetuutu hafe. Isaanis amma ba'uu jiranii akkaataa ibsan miira keenyatti ibsan ammaan dana hin beenu akka jechuun sapiraayis taanee waan hin eeyne. Garuu nuti ni baasee namanne ture ni shakkaa ture beektaa sa'aatana maaliif dhufanii jennee shakkaa ture hogguu as baanu mana zoonii keenyatti aanee immoo waayitaa kajaamu jira bakka abdiilleen faan jedhan abboo Isibaat faan bakka jiranii. Abboo Isibaat faan keessatti gabbaasan. Akka akkuma suduudhaan karaa manaa nu geggeessan bakka barree. Sampooda achi siinee zoonii dubartoota biraan oloo mana Jawaar faa mul'ata. Konkolaataa achitti agarre konkolaataa guddaa sun jechuudha. Yeroo ta'an mana murtii Jawaar faa geessu. Sun federaalarraa dhufa. Duraanis Hamooraa osoo hin ta'in federaalarraa dhufa. San arginaan bakka akka baanu beenee hogguu baanu immoo maatiin nam tokko guban qabu eessaan akka dhagaan hin beenu. Ulaa dura akka malee namni baay'atee guutee jira. Akka malee iyyaa turanii. Akkasitti seennee egaa alhamdulillah yemma mana gallee jirra. Dajanee waan gaafatte yoo qabaatte gara keettiin deebisa Shamsaddiin. Dajanee na dhageessaa?
I think Dajaneen mute irra jira ta'ee hin beekne. Okay, Dajaneen bilbila kallattii irraa I think Finfinnee irratti bilbilamaa jira. Mee Shamsuddiin irra deebiitii uummata Oromoo kallattiidhaan hordofaa jiru. Uummata Oromoo waggaa tokkoof oliif erga mana hidhaa seentanii kaasee gama adda addaatiin sagalee isinii dhageessisaa tureef gama adda addaatiin qaamonni galatoomaa jettuun yoo jiraate carraa kanatti fayyadamii waan jettu sirraan dhagahaa Shamsaddiin. Dhugaa uummatuma hunda galateeffatu uummata Oromoo haalaa fi keessa jirullee dura Rabbiif galanni haa ga'u. Itti aanee uummata Oromootiin galatoonfatu barbaada. Uummata Oromootti aanee maatii dhiyyeen galatoonfatu barbaada. Maatii dhiyeessaa yoo maqaa dheellee hedduutti tola ture Adaadaati Aminaa Mahammad nama jedhamu. Nama waggaa gaafa hidhamnee raagaa ammaa deddeebi'aa na wajji laffaa turte. Innaa uummata Oromoo baay'een galatoonfadha namni jirus maqaan dha'uun irratti ulfaatus nama baay'ee deddeebi'aa nu laalu nama baay'ee hedduun hojjetee jiran wajji rakkate. Maqaallee dheefitu daddabuu baay'ee hunda isaanii walumaa galatti hunda haalaan galatoonfatuun barbaada akka maaliitti akka hundattu. Kaafee suuta deebina bal'inaan. Hayyee ani gaafilee koo xumuree jira. I think Dajaneenis dhimmuma kanaaf Dajanee yoo na dhagaa jiraatte hin beeku. I think Dajaneen dhimma kana I think nama biraa qabatee dhufuudhaaf yaalii taasisaa jira. Dhumarra kun na hafee kana jechuun qaba yoo jiraatte namoota si hordofaa jiraniif namoota si daawwachaa jiraniif carraa kana fudhadhuuti. Egaa guutuu ka ta'u hooggantoonni keenya gama adda addaatiin manneen hidhaa adda addaa jiran gaafa hiikaman jenneerra guutuusaa salabreet qaboonu achi booda wantoota jiran kallattii ilaalleetti adeemnaa dhumarratti kana jechuu qaba kun na hafe ka jettu yoo jiraate itti fufi Shamsaddiin. Wanni jechuu barbaadu yoo jiraate tokkoo fi tokko qofa. Uummanni Oromoo hidhaa irraa qabee nama lakkoofsaan lakkaa'amu malee uummanni Oromoo baane akka jirutti uummanni Oromoo mana hidhaa keessa jiranii. Amma qabee warra hooggantoota kaafawaati warri hooggantoota ABO'llee jira. Akka Lammii Beenyaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa jira. Mikaa'el Booranfaa. Hundi isaanii tokko tokkotti makka jiranitti warri hooggantoota ABO'tis kaafawatis jala warri jiran hanga qabaleetti warri jiranis hundi isaanii tokko tokko warri jiru guututti boo qabanii Oromoo baay'inni Oromoo hagam takka geedaa jiran namni beekaa. Jawaarfatti aanee hajiru hundi warri kaafawatis warri ABO'tis hidhaadhaa boo qabanii qabee qofatti gammadu miti haafillee uummanni Oromoo gaafatu qaba maaliif afaan jee bakka jiranii gaafatu qaba nuti saga dandeenya baanee jiranii falminaa fi ammarraa eegallee falminaa fi uummata Oromoo alaa fi keessa jiran ammallee irra deebiitiin hunda isaanii galateeffatu barbaada hunda isaanii. Hayyee hedduu galatoom Dajanee dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa yookaan gaafii yoo qabaatte Shamsaddiiniif. Shamsaddiin jalqaba irratti hidhamuun sirra hin turre siisaa ta'u warri kaanii garuu mana hidhaa dhiphoo sana keessaa baga nagaan baaten siin jedha. Baga nagaan gammaddan isinis baga uummanni Oromootis baga gammaddan. Gaariidha gaatu fixxeerta amma uummanni Oromoo kan mana hidhaa keessa jiru hundumtuu bahutti gammachuun Oromoo guutuu akka hin taanedha kan ati dubbattee kana caala wantan jedhu hin jiru amma har'a mana hidhaatii baatetuyyuu kana caala baay'ee sin dadhabsiifnu egaa yeroo gaarii qabaadhu gara fuulduraatti bilisummaadhaan akka jiraattu rabbi si haa gargaaru Oromoo hundumaa gargaaruun jedha. Amin isinillee galatooma uummata Oromoo hundaanuu baga gammaddanii jaanarra deebiiti. Abeetis gammannee haafetti immoo itti qabsaa'uu qabna ammallee irra deebiitiin jaa uummanni Oromoo warra hafe irra deddeebi'ee gaafachuu qaba. Hundinuu akka wal faana ba'anii. Annaa galatoomaa isinis warri OMN. Hello Abbotul. Hayyee hedduu galatooma nama biraattu laayinarra jira gara since'a hayyee Shamsadduun galatooma. Egaa akka Zaakii Sirkaan fuudha yeroo hidhamtoota siyaasaa Oromoo yaannu yeroo hundumaa dugda duuba kan jiranii motorii ta'anii dhimma isaanii kan ordofanii halkanii guyyaa abukaatota yookiin abbootii seeraa Oromoo jiru isaan keessaa kan otoo haqa
hidhamtoota siyaasaa Oromoo duwwaa otoo hin taane saba biraatiif otoo falmuu kan yeroo ammaa haqa dhabee jiru Abdul-Jabbaar Hussein yaadanna yeroo hundumaati. Mee kanumaanin gara abukaatota seeraa abukaatota hidhamtoota siyaasaa yeroo ammaa kana jabaatanii jala bu'anii waan kan hordofaa jiranii obbo keessaa tokko obbo Tuulii Baayisaati. Obbo Tuulii Baayisaa karaa bilbilaatiin laayinii irra jiru. Zaak obbo Tuulii Baayisaa baga nagaan dhufteen jedha. Mee maal nutti himta har'a? Baga nagaan na eegdanii booda jenne hooggantoonni mana hidhaa jiranii inni kamuu jecha oduu erga dhageenye gara torbee 3 ga'ee jira. Isa kanaaf deddeebinee gaafachaa turre waan tokko dhagaa'aa turre. Nuti dubbiin kun deebee gara boodaarra ture jennaan xiqqoo qalbii nu qabee ture. Haa ta'u malee ayyaana kanarratti waan tokko dhageenya jennee eegaa turre. Akkuma kanaan eegnu har'a gara galgalaa erga lafti akka isaan gadhiifaman isaan keessumaa hooggantoota gaafaa hojjetan kan galmee obbo Johaar Mahammed jala jiran akka isaan gadhiifaman gara galgalaa kana dhageenye jiranus maatii isaanii irraati. Haaluma kanaan akkuma isinis argitanii namoota 3 irra kanas warri kaanii gadi ba'anii jiru jechuudha. Namoota 3 obbo Johaar, obbo Baqqalee, obbo Hamzaa kan ba'anii jirani. Kun haa ta'u jalqabbiidha. Ammayyuu namooti baay'ee jafee jira. Namni mana hidhaa keessa jiru, inni kaan mana hidhaa beekamaa keessa jira, kaan mana hidhaa beekamne keessa jira. Inni kaan himatamee jira, kaan otoo himatamee jira. Inni kaan itti murtaa'ee jira, inni kaan akkasumaan mana hidhaa adda addaa waajjira poolisii adda addaa bakka namni beekuuf bakka namni beekne bakka namni arguu namni naqaneeti jira. Namoota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Keessumaa ammoo namoota bebbeekaman keessaa kallattii warra hooggantoota ABO'tiin kan jiru. Isaanis ni hiikamu oduun jedhu ture. Gaafa duraa akka dhageenyetti garuu haa ta'u malee har'a miidiyaa mootummaatiinis kan keessatti waa'een isaanii hin kaane sochiin isaan gallakkisuudhaaf deemames hin taane kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan akka Jaalabdii Raggaasaa fa'aa isaa wajjin qabatee namoota baay'eetu jira. Inni kun egaa haa ta'us duruma hidhamuu qaban turanii namoonni kun akkuma duraan dubbachaa turre warri Jawaar fa'aas mana murtiitti kan ibsaa turan. Nuti balleessaa raawwannee gocha akka raawwannee hidhamne otoo hin ta'in dhimma siyaasaati. Akka waliigalaatti siyaasa Oromoo waan geggeessinee fi siyaasa Oromooti hidhame. Kanaafuu dubbiin kun furmaata kan argachuu qabu gama siyaasaatiin yookaan gama mariitiin malee mana murtiitiin miti jedhanii hanga cittanii hojjetanii mana murtiin dhaqnu manni murtii bu'aan fiduu fala hin fiduu jedhanii dubbii isaan dubbatan sana abukaatonni keenya fitaa fuudhanii dhugummaa isaatiin wajjin jabaatanii falmaa turanii. Gallakkifamuun isaanii har'aa kunis falmiin isaanii dhugaa ta'uusaa karaan deemame sun karaa sirrii fi karaa qajeeltoo fi karaa daba hin qabne karaa sirriitti dhimma kana hubatanii beekanii furmaanni ka dhufus mana murtiitiin otoo ta'in gama siyaasaas jedhanii falmiin isaan gaggeessaa turanii fi kan abukaatonni keenya deeggaranii falmaa turan dhugaa ta'uusaa guyyaa irraa mirkanaa'ee jira jechuudha. Mee obbo Tuuli gaafii tokkoon qaba. Egaa ibsa waajjira kominikeeshinii mootummaas argaan ture. Miidiyaaleen mootummaas ibsoonni isaan baasaaraan argaa ture. Egaa pirosiijarii seeraatiin namni tokko dhiifamaan kan hiikamu tokkoffaa murteen yookaan itti murtaa'ee